Caaltuu dhageettaa tamma. Amma dhugaa dubbatuudhaaf wallahi mucaan duraanuu ate mala isaanii beekta. Hajjiin duraanuu durriyeedha. Amala isaallee ni beekta. Kana waan ta'eef dhalaalee bira geessee ammumayyuu daa'imman akka malee godhaa jirti dhalaaleen inni daa'imman tanallee ilaaluutti hin jiru kanarrattuu sa'aatii argee akkana wajjin daradama. Abboo rabbii jedhiiti ta'etamma akka isaan laaliniitiiti. Daa'immanuma isaan laali. Bitaakaa ijoollee kennii fi ijoollee san ofirraa galchu. Bitaakaan kennu tokko hin jiru waan kennu tokko hin jiru ati kanaaf dhufte ati na gargaaru dhufte meessise ati yoo dandeesse dhuguma yoo naa yaadde daa'imman sanaa yaadde bakka daa'imman jirtu natti bakkuma daa'imman jirtu bichaa natti miti dhiisi waan hundaan irratti. Bakka daa'imman jirtu yoo siime maal godhuu dandeetta Caaltuu? Dhaqee fudhadharee. Amala isaallee amala seexaanaa qaba osoo dhaqee fudhadha. Jettee deemtu siyyuu yoo si dhabamsiise gaafa sanii naa dhabamsiisu san dhiisi amma yoo dandeette bitaakaa kenniif hin kennan bitaakaan tokko wanti tokkotti kennu hin jiru qulfii tokko wanti itti kennu hin jiru daa'imman yoo akkas taatu taate isuma kanaanu isin araarsa ati amma yoo dandeesse bakkuma daa'imman jirtu natti muu dandeessaa yoo dhuguma daa'imman garaasi nyaatte qooyi Caaltuun kasiin jedhu araaramullee hin feetuun akka inni ilmaan tanallee ofirraa galchuu hin feetu jechuun kamee ichi waan feetu san naa himi yoo danda'e si gargaara. Daa'imman kiyya bakka isaanii natti himi akkas yoo goote na gargaarte. Laal Caaltuu amma dhugaa dubbatuudhaaf amala hajjiitillee hin beeyte yaada beektaa jechuun jaarsa keeti. Ani amma dhugaa dubbatuuf hajjii erga inni si biraa asii gadi ba'ee dhalaa shanni gaa'eef godhateetiin wajjin inni jiraatu hin beekaa. Dhiigalaami. Akka inni osoo shittuu ka deebi'u taate siin taane hin beeka. Garuu mootu anam kasiin jechuutti jiru. Deeffadhuufillee miti anam. Yoo dandeette bas bitaakaa ijoollee san kennii fi ijoollee ofirraa galchee atis nagayaan jiraadhu jireenya kee yoo barbaadde abbaa feetettuu heerumi jireenya kee uffadhu. Inni ammasillee ta'a jedheetii miti waan kana akkasitti dubbataa jiru. Garuu mootu daa'imman tun dararamurra isin lamaan jidduu baatee dhala keessanii akka isaa dhiisteetuma sababuma daa'ima saniitu bitaakaa isaanii kennii fi inni ijoollee haa galfatu atillee jireenya kee jireenya bareedaa san jiraadhu baafete wajji inni silaafuu amalli isaa bakka amal labbaan dhiisu tulluun hin godaantu jedhan sana jechuudha. Isa amalli isaa isan dhiisu. Ana toon du'eeyyoon kennu kaa bitaakaa kennu isa seergee danti kennitee abbaa barbaadde heerumtuu jedhee seergate isaa ani abbaa barbaade heerumas isa miti kan na gorsu abbaa barbaades jaalachuu isa miti kan na gorsu. Bitaagaa ijoollee otoo hin du'eellee tokko kenna muranii hin kennani. Anuma ajjeesan malee hin kennu. Tamam ijoolleen sun haa rakkattu? Wajjin haa rakkatu maal lagalche. Jechuun yeroo ijoolleen sun rakkatte yeroo ijoolleen yoo heerumurree dhagaye. Yeroo ijoolleen sun waan tokko taate garaa si nyaattu dhala keetii miti wanti kun. Isa inni abbaadhaan miti garaa nyaattus dhagaye. Barre isa amma akka waan biraa itti jirtuutu jechuun kiyya gorsine dadhabne. Kiyyaan dhalaa jala fiiguu malee daa'imman laalaan jiru sa'aatii daa'imman itti as garagare. Akkami biyya galchaatu isa cinqa. Cinqamu halkanii guyyaa cinqamu. Tamam daa'imman tun jidduu kanatti osoo waa taate yoo. Amma kan isin walitti eetiffataa jirtanii. Waan tokko hin ta'an. Daa'imman jidduu kanatti immoo miidhamaa jirti. Waan tokko hin ta'an waan ta'an rakkatu xiqqoo rakkatu malee uma guddatani. Caaltuu. Laal akkasii miti. Yoo heerumellee yoo abbaa barbaade heerumellee. Kana keessaallee bahii yaanni atamma itti jirtu kunillee yaada sirrii natti hin fakkaatu. Garuu an akka kiyyatti akka hiriyyoomaa tokkotti illee kasii gorsu daa'imman tana bitaakaa kennii fi inni ofirraa haa galfatu. Gizee meeqa sitti mime abbaan barbaadetti yoo heerume ammallee otoo hin jiru yoo heerumillee hin kennu. Waa baay'eellee jechuun sitti illee himuu barbaade osoo hin taane dirqima waan kana sitti himuu barbaade ani osoo akka hajjiin naan jedhu san ka jedhu taate hirrifattaa amma dirqamaan immoo tuna jechisiisaa jirta sii galeeme. Hajjiin yaanni isaa yaada seexaanaa wanti inni godhu waan seexaanaa sii galee miti. Akka isaa kana laaltee ati mootu miira keessa galtee ilmaan tanallee miidhaa jirta. Ammallee hawaasa akkasitti himu hajjiin ani yoo isii bira dhayitee naan jedhe isiin bitaakaa kana sitti kennuu didde ani ilmaanuma tana ayyuun gurguradhaa sillee hin beeku nallee hin beeytu naan jedhe anumayyuu. Nan gurguradhaa. Ana mariifaatutu as na fide malee wallaahi silaa jidduu keessanuu yuun seensu galee miti. Kana waan ta'eef ilmaan tana dhabuu hedda yoo akkuma hiriyyoomaan si gorsu kana. Gorfamte sii wayya gorfamii bitaakaa kana kenniif ijoolleen tuni hana ga'an sii galtu. Kanaaf jennaan ijoollee tana dhabuu
ati bitaagaa naan jechuu dhiisiti yoo dandeessi daa'imman naaf fidi kanaan garaa waan ija jettee hin gurguratatte nan sobeeniiti ati ka'iiti baqa yoo dandeessi bakka daa'imman itti misin bakka daa'imman itti himte akkasitti dhaqee fudhadha yoo dhugumaan nama na gargaaru taate jechuudha dhugumaan yoo daa'imman garaa si nyaatte garaa si nyaadhe bakka isaanii itti mi'a deeme fudhadha poolisoota qabadhee dhaqee fudhadha. Barkaatu akka jirtu hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa jirtu bakka jiraattan bakka isin jirtan hundinni keenyaa jiraatu. Fayyaa keessanii nagaa keessanii isiniin jechaadha wanti isin qabadhee dhufe maali yoo jettanii wanti isin qabadhee dhufe amma nama wayitu natti dawwalee jechuudha natti dawwalee mana jirtaa naan jennaani mana jiraan jedhanii namni sun seenyu yoo jettanii duratti hajjii faanaan isa beeka jechuudha godanya hajjii ture jechuudha maal barbaadda jennaani mana jirtaa dhufe sitti ma waan hin barbaadu dhufe sitti ma silkiidhaan sitti muu hin danda'u bira dhufe sitti ma malee naan jedhee duratti godanya hajjii faana walitti dhiyeenya qabu baay'ee tokko walitti dhiyeenya qabu jechuudha nama hajjii mana jiruyyuu hin dhufaa jechuudha hajjii faana hin dhufaa si'a dhufaa ture jechuudha amma immoo erga hajjii faana wal lollee jenneeti takkaas argeen beeku jechuudha takkaallee naa dawwaleen beeku takkaa baqa isayyuu argeen beeku jechuudha ammoo eessa akka inni naa dawwalee na dhibaa jira jechuudha yookiin akka tasaa daa'imman kiyya hargee naa dawwalaa laata jedheetan eeshi baqa kootu mana hin jiraa jedheeni jechuudha yookiin hajjiitti erge ta'aa yookiin immoo dhugumaan daa'imman kiyya hargee bakka daa'immanii natti muufii laata jedheetan baay'ee tokko hammanni dhufutu baay'ee muddamee jira jechuudha baay'ee tokko riifadhee jira jechuudha yoo shirrii wayitii dhufellee hin beeku jechuudha yoo keerii dhufellee yoo shirrii dhufellee hin beeku jechuudha kanaafuu inni dhufutti kaameraa kiyya keewwadhee waan inni naan jedhu sinuma fuulduratti ilaala jechuudha maaliif kaameraan kiyya nan dhoksadha jechuudha dhoksadheetuma waan inni dhufeef isa gaafadha jechuudha maaliif nama achitti dhiyaatu kana baay'ee nama nu jechuudha ajjiin nama meeqaa wal lola qaba jechuudha gisee ammaa kanatti yookiin daa'imman argee yookiin garaa nyaadhe yookiin daa'imman garaa nyaatte naa deebisuu dhumaa fi laata ajjii faana wal lolanii yookiin ajjiin birrii jaalata birriirratti wal lolanii daa'imman naa deebisuu jedheetan bakka daa'immanii natti maalaata jedheetan baay'ee tokko riifadhee jira jechuudha maaliif akka dhufu silkiidhaan sitti himu waan naan jedheef baay'ee tokko riifadhee jira jechuudha kanaafuu kaameraa kiyya dhoksadhee taa'ee seegaa nafana tura. Enyo. Alin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Caaltuu. Fayyaa akkami? Nagaami. Fayyaa. Dhiifa makaa hin turelle. Rakkoon qabu. Nagaami. Naguma galata rabbii. Jirra ollaa galata rabbii akkami? Jirra galata isaa. Naga jiraattan. Amiin. Nagama nu barbaaddeedha. Nagamaaf si barbaade. Nagamaaf si barbaade. Silkiin natti miyyannaan ditti kan silkiin natti mu silkumaan otoo natti himtee wayyuura dadhabuurra. Dadhabbii hin qabu wanni keerii dadhabbii hin qabu. Waanuma xiqqoo takkaaf si barbaade jiru. Maanni? Wallahi beekta jechuun haalli isin amma itti jirtan kun illee waan ulfaataadha. Eenyu feenya? Waa'ee maan keetii fi hajjii kunuyyuu. Hajji illeen rakkoo guddaa keessa jira. Rakkoo guddaa keessa jira? Wallahi. Maaltu rakkise? Maaltu rakkise jechuun hin danda'ama akka inni itti jiru kanaatillee hima argita jechuun ilmaan illee isarra jirti ilmi kun ilma dhiiraati. Ilmi dhiiraa moo gamta akka inni ilmaan wajji dararamu ka sii gala jedhee yaada. Nama dararame jedhee rakkiseera maate kan of hin dandeenye maate. Ani wajjin dararame jedheeni an dararame hin jenneeni daa'imman guddisuun hin danda'aati wajjin dararame hin jenneen isutu dararaa barbaade malee wajjin dararame siin jedhee. Laala nama dhugaa dubbatuuf jechuun hajjiin saayiba kiyyalleedha. Nam beeka akka saayiba taatan. Ati illee jaartii hiriyyaa kiyyaati saayiba kiyyaati jechuudha. Akki inni naan jechaa yeroo amma anillee biyya galooti. Biyya galoo nagaan galiree.
inni illee mootu naa wajji galuu hedha. Haa waliin galuu deemtu. Jechuun kaa inni illee ilmaan wajji rakkoo guddaa keessa jira akka malee rakkataa haramu. Rabduu isaa rakkisu maal godhaafre. Naaf adeebisuu ijoollee. Ilmaan wajji baay'ee rakkataa haramu sababni waan kan si gaafatu barbaade fanillee ijoollee amma yeroo hin galcha jedhee yaadullee sababa bitaakaa dhalashoo ijoollee sana bitaakaa daa'immanii jechuudha. Sababa sanii malee galuu hin dandeettu daa'imman. Nan beeka. Sababa saniif jecha mattaawaqaa sana akka ijoolleedha isaa kennitu barbaade. Haa mattaawaqaa kan nagaafachuu dhuftee yaa'idaati. Daa'imman kiyya bakka jirtu natti muu dhufteen si'ee malee ani wanni isaanii waraqaa dhaloota kana gaafachuu dhufteen barbaanne inni natti hin fakkaanneeyyu. Laa jechuun bara inni illee wajjin rakkatu jira ilmaan tanallee mootu akka inni itti guddisaa jiru isumaa fi rabbii isaattu beeka ilma dhiiraa kana kaa'e. Naa guddisi jedheen kadhadhee ofiif na jalaatame. Otoo naa guddisii jedheen hin kadhatiin. Ilma garaa dhalaati fakkeenya bar akkuma si ilmaa isallee ilma garaan ilmaa kun immootu isallee hin dandeessisu. Haa isayyuu hin dandeenye. Ofuu hin dandeenye ganaa ijoollee danda'uu fuudheera inni. Nama of danda'eetu ijoollee danda'ame. Yeroo baranda namaarra deemuu dhiise buluu dhiise akka nama ilmoo tokko akka nama tokko mana kireeffatee mana qabaatee jiraate yeroo sana fudhata malee of danda'ee ka'ee fudhata malee ganaa dubartii namaarraa birrii nyaachaa. Caaltuu dhageettaa tamma. Amma dhugaa dubbatuudhaaf wallahi mucaan duraanuu ate mala isaanii beekta. Hajjiin duraanuu durriyyeedha. Amala isaallee ni beekta. Kana waan ta'eef dhalaalee bira geessee ammumayyuu daa'imman akka malee godhaa jirti dhalaaleen inni daa'imman tanallee ilaaluutti hin jiru kanarrattuu sa'aatii arge akkana wajjin dararama abboo rabbii jedhiiti teetamma akka isaan laaliniitiiti daa'immanuma san laali bitaakaa ijoollee kennii fi ijoollee san ofirraa galchu. Bitaakaan kennu tokkoon jiru waan kennu tokkoon jiru ati kanaaf dhufte ati na gargaaru dhufte meessise ati yoo dandeesse dhuguma yoo naa yaadde daa'imman sanaa yaadde bakka daa'imman jirtu natti bakkuma daa'imman jirtu bichaa natti miti. Dhiisi waan hundaan irratti. Bakka daa'imman jirtu yoo siime maal godhuu dandeetta caaltu. Dhaqee fudhadharee. Beeyta amala isaallee amala seexaanaa qaba osoo dhaqee fudhadhu jettee deemtu siyyuu yoo si dhabamsiise gaafa sanii. Naa dhabamsiisu. San dhiisi amma yoo dandeette bitaakaa kenniif. Hin kennan bitaakaan tokkotti wanti tokkotti kennu hin jiru. Qulfii tokko wanti nuti kennu hin jiru daa'imman kiyya. Yoo akkas taatu taate isuma kanaanuu isin araarsa. Atamma yoo dandeesse bakkuma daa'imman jirtu natti muu dandeessaa? Yoo dhuguma daa'imman garaas nyaatte. Qooyi jaaltoon kasiin jedhu araaramullee hin feetuun akka inni ilmaan tanallee ofirraa galchu hin feetu jechuun kaamee ichi waan feetu san naa himi yoo danda'e si gargaara. Daa'imman kiyya bakka isaan natti himi. Akkasii yoo ta'u jaaltoon basuudhaaf amala hajjiitillee hin beeyte yaada beekta jechuun jaarsa keeti. Anama dhugaa dubbatuuf hajjii erga inni si biraa asii gadi ba'ee dhalaa shannigaa godhateetiin wajjin inni jiraatu hin beeka. Xiyyalaame akka inni osoo shittuu ka deebi'u taate siin taane hin beeka. Garuu mootu anama kaseen jechuutti jiru deeffadhuufillee miti anam yoo dandeette bas bitaakaa ijoollee san kennii fi ijoollee ofirraa galchee ati si nagayaan jiraadhu jireenya kee yoo barbaadde abbaa feetettuu heerumi jireenya kee uffadhu. Inni amma sillee ta'a jedheetii miti waan kana akkasitti dubbataa jiru. Garuu mootu daa'imman tun dararamurra isin lamaan jidduu baatee dhala keessanii akka isaa dhiisteetuma sababuma daa'ima saniitu bitaakaa isaanii kennii fi inni ijoollee haa galfatu. Atillee jireenya kee jireenya bareedaa san jiraadhu baafeete wajji. Inni silaafuu amalli isaa bakka amal labbaan dhiisu tulluun hin godaantu jedhan sana jechuudha. Isa amalli isaa isan dhiisu. Anatoon du'eeyyoon kennu kabitaaga kennu isa seergee danti kennitee abbaa barbaadee heerumtuu jedhee seergate isaa ani abbaa barbaadee heerumas isa miti kan na gorsu abbaa barbaadees jaalachuu isa miti kan na gorsu bitaagaa ijoollee otoo hin du'eellee otoo kokkeena muranii hin kennani anuma ajjeesan malee hin kennu. Tamam ijoolleen sun haa rakkattu. Wajjin haa rakkatu maal lagalche. Jechuun yeroo ijoolleen sun rakkatte yeroo ijoolleen yoo heerumurree dhagaye yeroo ijoolleen sun waan tokko taate garaas hin nyaattu dhala keetii miti wanti kun. Isa inni abbaadhaan miti garaa nyaattus dhagaye. Barre isa amma akka waan biraa itti jirtuutu jechuun kiyya gorsine dadhabne kiyyaan dhalaa jala fiiguu malee daa'imman laalaan jiru sa'aatii daa'imman itti as garagare akkami biyya galchaatu isa cinqa. Cinqamu halkanii guyyaa cinqamu. Tamam daa'imman tun jidduu kanatti osoo waa taate yoo amma kan isin walitti eetiffataa jirtan waan tokko hin ta'an daa'imman jidduu kanatti immoo miidhamaa arti. Waan tokko hin ta'an waan ta'an rakkatu xiqqoo rakkatu malee uma guddatan. Caaltuu
laal akkasii miti. Yoo neerumellee yoo abbaa barbaade heerumellee. Kana keessaallee bahi yaanni atamma itti jirtu kunillee yaada sirrii natti hin fakkaatu. Garuu an akka kiyyatti akka hiriyyoomaa tokkotti illee kasii gorsu daa'imman tana bitaagaa kennee fi inni ofirraa haa galfatu. Gizee meeqa sitti mime abbaan barbaadetti yoo neerume ammallee otoo nas jiru yoo neerumellee hin kennu bitaagaa. Waa baay'eellee jechuun sitti illee himuu barbaade osoo hin taane dirqimaa waan kana sitti himuu barbaade. Ani osoo akka hajjiin naan jedhu san ka jedhu taate irrifattaa amma dirqamaan immoo tura jechisiisaa jirta asii galeemi. Hajjiin yaanni isaa yaada seexaanaa wanti inni godhu waan seexaanaa si galee miti akka isaa kana laaltee ati mootu miira keessa galtee ilmaan tanallee miidhaa jirta. Ammallee hawaasa akkasitti himu hajjiin ani yoo isii bira dhayitee naan jedhe isiin bitaagaa kana sitti kennuu didde ani ilmaanuma tana ayyuun gurguradhaa silleen beeku nalleen beeytu naan jedhe numayyuu. Nan gurguradhaa. Ana mariifaatutu as na fide malee wallahi silaa jidduu keessanuu yuun seensu galee miti. Kana waan ta'eef ilmaan tana dhabuu hedda. Yoo akkuma hiriyyoomaan si gorsu kana gorfamte sii wayya. Gorfamii bitaagaa kana kenniif ijoolleen tuni hana gayaan sii galtu. Kanaaf jennaan ijoollee tana dhabuu hedda. Ati bitaagaa naan jechuu dhiisiti yoo dandeessi daa'imman naaf iji. Kanaan garaa waan ija jettee hin gurguratatte nan sobeeniiti. Ati ka'iiti baqa yoo dandeessi bakka daa'imman natti misinje bakka daa'imman natti himte akkasitti dhaqee fudhadha yoo dhugumaan nama na gargaaru taate jechuudha. Dhugumaan yoo daa'imman garaasi nyaatte garaasi nyaadhe bakka isaanii natti mi'a hin deeme fudhadha poolisoota qabadhee dhaqee yoo rabbi sodaatti natti bakka isaanii. Ati ma beektaati bakka isaanii. Birriillee si kaffala. Ani bakkitoo isaan jiran hin beeku. Bakka inni jiru beeka malee isatu natti dhufa malee sanuu waan ittiin dhaqu. Akkamitti argite akka isatu natti dhufa dawwalee isan natti hime aboo deemiti. Takkaa waallee itti si ergee hin beeku takkaa isinillee wajjin waa gaafattee hin beeytu deemi aboo rakkoo tana na baasi. Ilmaan tun ta'isaatillee tiyyalle ta'isiitillee tiyyalle garteemi deemi bitaagaa kana irraa naafiti ilmaan tana nagayaan ofirraa galcha. Naan jedheen erge malee miti akkasitti yaani isaatu natti dhufa malee ani ittiin dhaqu bakka inni jirullee hin beeku bakka ilmaan jirtullee hin beeku waa'ee ilmaanillee kanatti hime ani jaartii inni amma fuudhe amma inni wajjin jiru wal beeynaan achi aboo waa'ee hajjii kana akkana nuti amma jireenya keenya oofatu jira jidduu kanatti immoo ilmaan miidhamaa jirti ganamaa galgala ilmaan hin bootti ilmaan tana jala deemeellee sappoorti godhaan jiru aboo yoo ka danda'amu taate ilmaan hin galcha jedhee haasayaa jira. Sigalee miti bitaagaa kana dhaqiiti caalturraa fuudhii fi naan jettee jaartimmaan isaa tuunatti himte eegas booda inni illee waan kanaan na tuqe abboo bitaagaa irraa naa fuudhaati yoo ka bitaagaa isinitti kennitu taate ilmaan galcha ofirraa naan jedhe jechuudha atillee mootu amma na dhagayaa hin jirtu ilmaan illee jidduu kanatti miidhamaa jirti ilmaan tanallee mootu amma yeroo guddichifachaati nama meeqatu ilmaan dhabee rakkataa jira ilmaan tanammoo osoo gurgurate hin dhabda ilmaanuma jaalatu tanayyuu dhabda. Tama merga namitti beekte namitti hin beektaame jaartiisa. Samanni keessanii jedhiiti gaafadhu shuma dhugumayyoo daa'ima. Namtitti hin ajjeesaa inni akkamitti namtitti hin ajjeesmaatti beekti akkamitti beeka abbaa sitti hime akkamitti beeke. Gaaf sananallee adagaa keessa na seensaa jirta. Illee adagaas keessa seensa maal godha adagaas keessa seensa. Osoo inni waan godhee waan tokko sin godha ajjeemu onnee dhiiraa hin qabunne kan dubartii ittiin lolu malee kan dhiiraa lolu hin qabu hin sodaatin isa. Kanaafuu birriillee yoo barbaadde birriillee siif hin kennu namittiin illee birriillee yoo barbaadde nan kennaaf rakkoo hin qabu bakka ishiin beektame ishuma suute itti naa gaafadhuun rabbi jedheeti. Ishii waan kana keessa illee seenu jedhe ani garuu mootu yoo dandeette ilmaan tun ilmaan teessanii yoo osoo galchattee osoo bitaagaa kana kennitee fi inni galfatee natti tola. Inni warra hin qabu warra maalitti galchaa miti eessatti galchame. Isin araarsuu eegas booda akka feeteen gootaate ani isin araarsu. La araara isaallee hin fedhu. Isin araarsaa ilmaan teessii deebiti isin jireenya keessanii jiraatta yoo walii taata yoo walii ta'uu baattan immootu akka itti wal beektan nama walitti isin araarsu. Tamam akkatti araaramu jira. Yoo ijoollee lachanuu asitti naa fidee dhufe tamam isatti nan araarama rakkoon tokko hin jiru. Dandeessaa akkas. Inni akkinaan jedhee akkanaa miti. Akkamire. Dura anaa fi ishiitu araaramaa ani isii matan ayyuu hin amanu ilmaan tii amma booda isii birallee hin geessuu jedhe. Anata isa manaare. Booda isii wajjin araarame achi booda ilmaan illee hin geessa manaa rakkoo hin qabu. Ijoollee dhuma fidee dhufee natti araarama anillee ittiin araarama rakkoo tokko hin qabu. Gaafa sana bar isin lamaanuu illikii waliin deemaa jirtan jechuudha. Illikiin tokko hin jiru. Ijoollee fidee dhufnaan annan araarama.
Ijoollee jecha waan hundayyuu nan dhiisan. Waan inni naan jedhe si biraan gaya malee keessa isaan beeku garuu keessa. Ammallee deebi'ititti migaa ijoollee fidiitii kootu sitti araarama. Magaalaa Caaltuu haala tametti jirtu kun illee sirrii miti. Nan beeka akka sirrii hin taane. Yoo anillee guyyaa takka illee dhufee waa si gaafadhee hin beeku kabaja tiyyallee akkana na xiqqeessiteetumaan na dhiisuun kun illee rakkoo hin qabu. Oomuun hundaafuu rabbi kee hiriyaa godhu waan itti si hima yookaan eshi jedhu taate eshi jedhee jechuu baate mootu hiree keessan rabbiin nageenyi si faana haa jiraatu. Eshi rakkoo hin qabu waan dhufteef galatoomi. Ayyee rakkoo hin qabu ayyee. Nagaan. Eshi galatoomatillee.